Maqaabaa kan ilmaa kan afura qulqulluu waaqayyo tokkoon ameen. Jaalatamtootii fi hordoftoonni yuutuubii Aroo Tiyuub akkam jirtu nageenyi keessan badhaadha. Bakka jirtanitti nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Baga ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoos kan bara 2015 baga nagaan ittiin isiniin ga'e. Egaan ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos sababeeffachuudhaan sagantaa afuuraa gabaabaa isiniif qopheessinee jirra. Sagantaa keenya duukaa hamma xumuraatti nu hordofuudhaan akka irraa barattan gamanumaan isin affeerree jirra. Akkasumas like, share, commentii, subscribe gochuudhaan sagantaa kana akka hordoftaniif akka nu jajjabeessan isiniin. Hordoftoota yuutuubii Aroo Tiyuub, egaan sagantaan keenya sagantaa dheeraa hin qabnu, sagantaa gabaabaadha. Obboleessi koo gidduu keenyatti argamee jira. Maqaa isaa nuuf ibsee isa booda sagantaa jiru waliin hirmaanna. Hamma xumuraatti akka nu hordoftan isin affeerree jirra. Turtii gaarii gara obboleessa kootti isin dabarsa. Tolee, guddaa galatoomii obboleessa koo. Maqaan koo Faarfataa Amaanu'eliin jedhama. Kan tajaajilu asuma mana amantaa Dirree Jannataa qulqulleettii Kidaana Hibiratii Gimbiidha. Akkasuma illee baga ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoosiidhaan geesse. Guddaa galatoomii obboleessa keenya. Egaan hundumti keessan irra deebuudhaan baga ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Iyesuus Kiristoosiin kan bara 2015 baga ittiin isiniin ga'e baga walumaan geenye. Egaan gara sagantaa keenyaatti waliin darbiin dura faarfannaa du'aa ka'umsaa waliin faarfannaa hanga xumuraatti nu duukaa ta'a. Ilaalaa mana namootaa dhagichis konkolaateera. Iyesuus halkan walakkaa aboosaan du'aa ka'eera. Iyesuus halkan walakkaa aboosaan du'aa ka'eera. Ilaalaa mana namootaa dhagichis konkolaateera. Iyesuus halkan walakkaa aboosaan du'aa ka'eera. Iyesuus halkan walakkaa aboosaan du'aa ka'eera. Ilaalaa mana namootaa dhagichis konkolaateera. Iyesuus halkan walakkaa aboosaan du'aa ka'eera. Iyesuus halkan walakkaa aboosaan du'aa ka'eera. Ilaalaa mana namootaa dhagichis konkolaateera. Iyesuus halkan walakkaa aboosaan du'aa ka'eera. Iyesuus halkan walakkaa aboosaan du'aa ka'eera. Abbaa faaruu kanaa kan ta'e maqaa waaqa keenyaadha. Bara hanga baraatti kan ulfaateedhaaf kan galateeffame nuuf haa ta'u. Gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos faaruu keenya nuuf haa fudhatu. Egaan tolee obboleessa keenya faaruu faarfanneef waaqayyoo sagalee jireenyaa si haa dhageessisu. Amma mee ayyaanni du'aa ka'umsa gooftaa keenya fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoos egaa haalota adda addaadhaan kabajna. Ayyaanni du'aa ka'umsaa kun naannoo keenya keessatti beekamaadha. Haala gaariidhaan haala bareedaadhaan kan nuun kabajnu. Feesbuukiitti ati akkamitti kabajja? Torbeen darbee torbeen dhukkubbii gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos haala akkamiin dabarsite? Gaaffii kee kanaafi
tolee akkamitti ayyaana kana kabajjan jettee akkuma gaaffii kee irra jalqabarraa gaafa kaasnu torbee darbee torbee dhukkubbii gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin guyyaa wiixatarraa kaasnee hanga jimaataatti haaluma gaariidhaan sagadaadhaaf soomaan dabarsine akkasuma gaafa ayyaanaa galgala sanbata xiqqaa galgala jechuun immoo mana qulqullummaatti argamnee ayyaana kana hayyoota mana kiristaanaa faana kan kabajnudha. Gara keenya akkasitiin kabajnee darbinaa jechuudha. Anis akkasitiin kabajechuudha. Obboleessi keenya guddaa galatoomee egaa nu bukkeettis haala gaariidhaan akkuma kanatti kan nuun waliin kabajnu ayyaana kana. Ayyaanni kun egaa ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jechuun ayyaana ittiin garbummaa jalaa baanee guyyaatti bilisummaan keenya labsamedha jechuudha. Kanaaf haala gaariidhaan haala adda ta'eedhaan mana qulqullummaatti argamneedha kan nuun kabajnu jechuudha. Meesti yerootan darban waggoota darbanii ayyaana kana kabajnee dabarreerra. Baranas immoo kabajaa jirra. Adda addummaan ayyaana barreen gaddaa fi ayyaana kana maaltu adda isa godha? Mee kana irratti maal jetta ati? Galatoomsiin jecha haalawwan barootan darbanii wajjin isa maajiin gaafa wal bira qabnu baay'ee adda addummaa guddaa qaba. Fardaaf lafadha jechuudha. Waggoota darbanii afaanonni hin beekamneen afaanii sabni sun naannoo sun jiruun kan ta'e turedha. Beekamaa miti jechuudha gaabumatti. Addatti waggaa 2 waggaa 3 asitti akka waliigalaatti jechuudha. Akkas godina Wallagga Lixaa akka magaalaa Gimbiitti jechuudha. Walumaa galatti tokkoomeedha jechuudha. Hundisaa kadhannaadha sagadi hundisaa afaanuma sabni kun dhaga'uuni kan gaggeeffamedha. Addatti wanti kun baay'ee dur wal buusaa ture waan ta'eef bara kana addatti kan isa taasisu immoo wal buusaas miti hundumtuu afaanii sabni kun dhaga'uudhaan ayyaanni bara kanaa wiixatarraa kaasee torbee sagadaa amma jimaataatti afaanii sabni kun dhaga'uun gaggeeffamaa ture. Kun baay'ee addatti waan nama gammachiisudha. Tolee obboleessi keenya guddaa galatoomii ulfaadhu. Egaan wanti bara kana adda isa taasisu afaan ofiidhaan dhaga'uudhaan, afaan ofiidhaan galateeffachuun, afaan ofiin faarfachuun, afaan ofiin barumsa barachuun illee waan guddaa akka ta'e illee nuuf kaastee jirta. Sabni kun afaan isaadhaan dhaga'uudha kan inni barbaadu. Baay'ee amantii isaarraa kan inni kee deemedha jechuudha. Kanaaf iyyuu afaan kana yommuu kana argatutti immoo mana amantaa isaattidha kan inni deebi'aa jiru jechuudha. Akka godina Wallagga Lixaa itti yommuu ilaallu jechuudha. Kanaaf mee afaan kana keessaa jechuun afaan Oromoodhaan wanti jedhamu baay'een isaa jira gatii ta'eedhaa fi yeedaloo afaan Oromoodhaan akkasumas ayyaana du'aa ka'umsaan wal qabatuudhaan wanti jedhamu jira. Mee isaan keessaa tokko nuuf jedhiiti namoonni hordofaa jiran kun illee akka isaan dhaga'aniidhaaf jechuudha. Galatoomii baay'een illee ni jiru kan du'aa ka'umsaa kanaa wal qabatu immoo tokko nan jedha. Kiristoos ka'eera warra du'an keessa du'e balleessee du'a awwaala keessa kan jiraniif kenneefi jireenya baranii boqonnaa. Gammachuudhaan maqaa isaa labsinaa. Sagalee jireenyaa siyaa dhageessisuudha. Dhaaltu mootummaa isaa hirmaattummaa addii isaa waaqayyo siyaa taasifatu. Egaan egaa yeedaloon afaan Oromoo akkasitti miidhagee akkasitti bareedeedha kan inni nama
tolu waan ajaa'ibaadha jechuudha kan godina Wallagga Lixaa keessatti hojjetamaa jiru jechuudha. Egaan hordoftootni YouTube Aroo Tube sagantaa ayyaana du'aa koo gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin kan hordofaa jirtanidha. Kanaaf hundumti keessan subscribe, like, share, comment gochuudhaani akka nu hordoftan gamanumaan isin affeera. Sagantaa keenya gara goolabaatti fidaa jira. Egaan sagantaan keenya inni itti aanuun xumura obboleessi keenya dhaamsa qabuudhaa fi ergaa baga geessanii kan dabarfachuu barbaadullee yoo jiraate gara isaatti deebisnee faarfannaa xumuraallee faariin faarfannee sagantaa keenya goolabna. Baay'ee galatoomii turtii wajjin taasisaa jirru turtii baay'ee namatti toludha. Tolee ergaan addattan hin qabu yoo jiraate waa'ee tajaajila kanaati. Tajaajila kana amma akka godina keenyaatti kan baay'eetti fayyadamaa jirrudha. Akkasuma obboleessi keenya faarfataa daaquun Moo'iboon faarfataan Alamuu Tashome kitaabota baay'ee gara afaan Oromootti hiikee kan gabaarra oolchaa jirudha. Hundumti keenya akka godina keenyaatti kan itti gargaaramaa jirrudha. Akkasuma kitaabota gara fuulduraatti ba'anis baay'een isa biratti waan jiruuf orras hin arganne bitannee kitaabicha akka afaan keenyaan tajaajilamnuun ergaa koodha. Akkasuma addatti wantan yaadu yoo jiraate tajaajilli kuni asirratti daangee afuun qabu. Akkasuma Oromiyaan bal'oodha. Tajaajilli kuni Oromiyaa guutummaatti akka ga'uudhaaf anis atis hundumtuu tajaajila kana akka babal'atuuf akka irratti hirmaannu siin jedha. Ergaan koo adda isa kanadha. Tolega ergaa baga geesse kanan jedhu yoo jiraate akkasuma ayyaana kana sabeeffachuudhaani warroota beelaan biraa, warroota dheebotan biraa, warroota daaran biraa akka dhaabbannu gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis kana bal'inaani nu barsiiseera. Akka warra akkasii bira dhaabannee ayyaana kana addatti ayyaana gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos jaallatu gochuudhaaf wanta nurraa eegamu hundusaa akka itti raawwachuudha. Akkasuma ergaa baga geessanii kanan jedhu hordoftoota amantaa Ortodoksii biyya keessaadhaaf biyya alaa jiran obboloota koo hundumti keessanii baga ayyaana ifa du'a ka'uusaa nagaan jaalalaan isin ga'een jedha. Ayyaanni kuni ayyaana jaalalaa, ayyaana tokkummaa, ayyaana walii galtee hunduma keenyaaf haa ta'uun jedha. Horaa bulaatii deebana. Moo'icha ijoollee isaaf labsee. Hordoftootaa fi kabajamtoota maatii Aroo Tube egaan sagantaa keenya haala bareedaadhaan akka hordofaa jirtan abdii guddaan qaba. Egaan obboleessi keenya waan baay'eedha kan inni nuuf kaasee asumaan dhaammachuu barbaadu. Hundumti keenya yeroo ayyaana kana kabajnu warroota rakkatanii, warroota beelaan, warroota daaranii jiranii akkuma inni yaadadhaa jedhe nutillee hundumti keenya yaadachuun nurra jiraata. Ayyaana kana gaafa kabajnu isaanii yommuu yaadannu gatiin keenya Waaqayyo biraadha kan nu argannu jechuudha. Akkasumas baga ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin irra deebuudhaan baga ittiin isiniin ga'e. Ayyaanni kun ayyaana jaalalaa, ayyaana gammachuu, ayyaana qalbii jijjiirrannaa kan ittiin nageenya argannu Waaqayyo abbaan keenya nu haa taasisu. Faaruu xumuraa waliin faarfannee sagantaa keenya gara goolabaatti finna. Aroo Tube subscribe, like, share, comment gochuudhaan akka hin dagannee nu jajjabeessaa isiniin jenna. Faaruu xumuraa waliin faarfannaa. Turtii gaarii. Lafarrattis kabaja Faasikaa. Lafarrattis kabaja Faasikaa. Eeqamneerra dhiiga Kiristoosiin. Eeqamneerra dhiiga Kiristoosiin. Yesus doamuye kabaja bergabat tunai wanjo garbuma barbanese moicha
abbaa faaruu kanaa kan ta'e maqaa waaqa keenyaa baraan gabaraatti kan ulfaateedhaaf kan galateeffame nuuf haa ta'u faaruu keenya galata keenya waaqayyo nuuf haa fudhatu. Egaan daawwattootaaf hordoftoota Harootii Uub sagantaan keenya akka isinitti bareedeef miidhagee abdii guddaan qaba. Egaan sagantaa biraan amma walitti deebinutti an nagaadhaan machaa hundumti keessan Harootii Uubii subscribe, like, share, comment gochuu hin dagatinaa. Ayyaanni kun ayyaana qalbii jijjiirannaa kan nagaa kan jaalalaa kan quufaallee isiniif ataasisuu waaqayyoon jedha. Horaa bulaa deebanaa. Dabaan walii galanii baata soobaatini gooftaatti murteessanii awwaalamee hin hafne moo'ichaan